Dhaabbileen amantaaf daldalaa magaalaa Finfinnee keessa jiran sagalee guddaa maddisiisan faalama sagalee ittisuu fi saawundi piruuvii fayyadamuu akka qaban abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinneedhaa beeksise. Magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbileen amantaa baay'een sagalee gurguddaa karaa sagalee guddiftuu ispiikerii gadhiifamuun faalamni sagalee fi gama fayyaatiin dhageettii namaarratti miidhaa inni qaqqabsiisu olaanaa ta'uu ogeessonni himu. Akkasumas suuqiiwwan daldalaa hunduu utuu walii galanii tokko fayyadamuu danda'anii suuqiin hunduu sagalee gurguddaa gadhiisuudhaan yeroo mandarri wal dhaga'uu dadhabu yeroo namni gurra qabatee keessaa fiigee darbu waan hunduu taajjabuudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhimma kanaaf xiyyeeffannoo akka kenne ibsa Ahaduu Reediyoof laateen beeksisee jira. Dhaabbileen amantaa kanneen akka mana dhugaatii fi mana nyaataa dhaabbilee faalama sagalee guddaa maddisiisanidha jechuun qindeessituun garee hordoffii fi to'annoo faalama naannoo abbaa taayitichaa Aadde Sannaayit Tasfaayee ibsanii jiru. Kanaaf haga danda'ametti dhaabbileen kunneen akka namoota biroo hin jeeqneef dhaabbilee isaanii keessatti saawundi piruuvii fayyadamuu qabu jedhan. Magaalattiin faalama sagalee ittisuuf cimtee hojjechaa jirti jedhan Aadde Sannaayit. Haa ta'u malee rakkoo kana guutummaatti hiikuuf kan gufuu ta'e qorannoon heeyyama daldalaa irratti geggeeffamuu dhabuudha jedhan. Kana malees namoonni dhuunfaa tokko tokko ijaarsa mana jireenyaaf heeyyama erga argataniin booda bal'inni rakkoo kanaa damee hojii biroo irratti bobba'uu isaaniitiin akka hammaatu Ahaduu Reediyootti himanii jiru. Abbaan taayitichaa biiroo daldalaa waliin qindoominaan kan hojjetu ta'uu qindeessituun kun ibsanii jiru. Hayyamni daldalaa kamiyyuu abbaa taayitichaan mirkanaa'uu akka qabus cimsanii dubbatanii jiru. Kana malees yaadni hawaasni barbaachisummaa yaada kanaa cimsuuf dhiyeessu salphaa waan hin taanee fi hirmaannaa hundumaa barbaachisaa jedhanii jiru. Namoonni yaalii hanna maallaqaan shakkaman to'annoo jala ooluun qorannoon geggeeffamaa jiraachuu baankiin daldala Itoophiyaadhaa ibsee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yaaliin maallaqa seeraan ala herrega baankii keessorraa daddabarsuuf godhame erga fashaleessee booda shakkamtoota yaalii kana geggeessan to'annoo jala ooluun poolisiin qorannoo geggeessaa jiraachuusaa beeksisee jira. Baankichi kana kan ibse tibbana miidiyaalee biyya keessaa tokko tokko irratti herrega baankii keessoo baankichaarraa birriin biliyoona 7.7 hatame gara herrega dhuunfaatti akka dabarfame gabaafamu hordofeeti. Dhimma kana ilaalchisee baankichi ibsa kaleessa caamsaa 28/2025 baaseen faallaa gabaasa miidiyaalee tokko tokkoon maallaqni baankii keenya keessaa hatame tokkollee hin jiru garuu maallaqa guddaa baankicharraa saamuuf yaaliin godhameera jedhe. Itti dabaluudhaan sirni to'annoo keessoo cimaan baankii keenya qabuun yaaliin erga godhame daqiiqaa muraasa keessatti daldala shakkisiisaa gochuuf yaalamee kan argate yoo ta'u maallaqni tokkollee osoo hin ba'in yaaliin sun battalumatti fashalaa'eera jedhe. Baankiin keenya sirna to'annoo cimaa qabuun maallaqa kana haleellaarraa eege dhimmicha qaama seeraa dhimmi ilaallatuuf gabaasuun shakkamtoonni to'annoo poolisii jala oolanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira jechuudhaan ibsee jira. Baankichi namoota maallaqa guddaa saamuuf yaalan to'annoo seeraa jala ooluu kan ibse ta'us haga maallaqa saamamuuf yaaliin irratti godhamee fi lakkoofsa shakkamtootaa ifatti hin beeksifne. Itoophiyaan ogeessota herreegaa ogummaan isaanii mirkanaa'e 540 caalle qabdii jedhame. Uummata miliyoona 130 kan qabdu Itoophiyaan lakkoofsi ogeessota herreegaa ogummaa qabanii 540 caalle akka qabdu boordiin herreegaaf odiitii Itoophiyaadhaa beeksisee jira. Eeggataan daayirektarri olaanaa boordii herreegaa fi odiitii Itoophiyaa obbo Fiqaaduu Aggonaaf akka jedhanitti ogeessonni kunneen ogeessota biyya alaatti baratanii fi leenjii addaa kan fudhatan ta'uu ibsan. Itoophiyaan ogeeyyii herreegaa ogummaa qaban 540 caalle kan qabdu yoo ta'u gama biraatiin Keeniyaan ammoo 65 ol akka qabdu Ruwaandaan ogeeyyii herreegaa ogummaa qaban 6,000 ol akka qabdu daayirektarri olaanaan kun ibsanii jiru. Itoophiyaatti ogeeyyiin herreegaa ogummaa qaban xiqqaa ta'uu isaanii fi sababa hanqina inistituutii ta'uu kan eeran obbo Fiqaaduun amma garuu inistituutichi ogeessota herreegaa ogummaan isaanii mirkanaa'e guutummaatti hojiitti galchuun muuxannoo waliif qooduun hojjetamaa jira jedhe. Itti dabaluudhaanis Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 3 yookaan 4 dhaabbata herreegaa ogummaa hin qabne keessaa tokko ta'uu dhaabbata Pireesii Itoophiyaatti himanii jiru. Walumaa galatti lakkoofsa ogeeyyii herreegaa harka baay'een guddisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu eeruun ogeessota ga'umsa qaban oomishuun sirna faayinaansii cimaa fi amanamaa akka taasisu dubbatanii jiru.
Lammiileen Itoophiyaa 700 Maayinaamaar keessatti rakkoo hamaa keessa turan gara biyyaatti deebi'an. Ministeerri dhimma alaa lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaar keessatti rakkoo hamaa keessa turan 700 gara biyyaatti deebi'uu beeksisee jira. Dubbi himaan ministeerichaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo ibsaarra laataniin lammiileen gara biyya isaaniitti deebisuuf ammallee karaa imbaasii Itoophiyaa Niiw Deelii jiruun tattaaffiin taasifamaa jiraachuu beeksisanii jiru. Dabalataanis namoonni dhuunfaa fi dhaabbileen sobaa ministeerarraa bakka bu'ummaa qabna jedhanii fi carraa hojii barnootaa dhiyeessan jedhan akka jiran ibsanii jiru. Namoonni dhuunfaa fi dhaabbilee sobaa kunneenis dhaabbilee dhimmi ilaallatuun hordoffiin taasifamaa akka jiran akeekanii jiru. Akkasumas uummanni barnootaa fi carraa hojii biyya alaa ilaalchisee duula miidiyaa hawaasaatiin akka hin gooyyoomfamne akeekkachiiseera jechuudhaan Faanaa Miidiyaa Korporeet gabaasee jira. Lammiileen Itoophiyaa kibba bahaa Eeshiyaa Maayinaamaar keessatti kaampii seeraan alaa keessatti ukkaanfamanii turan kaampicha keessaa ba'uun gurraandhala 2017 namoota hidhatan harka galan. Lammiileen Itoophiyaa gareewwan hidhattoota adda addaa lama waraana dimokiraatawaa Kaaren Ben Voolaantii fi Boorder Gaardi Foorsiitiin qabaman kun kaampii yeroo keessa turanitti haala rakkisaa keessa jiraachaa turanii jiru. Miidhamtoonni kun baatii gurraandhalaa keessa lammiilee Afrikaa fi biyyoota biroo keessa namoonni biyya isaaniitti deebi'uu hin dandeenye Itoophiyaa qofa ta'uu eeruudhaan iyyachaa turuun isaanii ni yaadatama. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo akka jedhanitti hojiilee dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi dippiloomaasii lammii irratti xiyyeeffatuu fi hojiilee kallattii fuulduraa ilaalchisuudhaan ibsa laataniin waliigaltee bobbii hojii Itoophiyaan biyyoota alaa waliin mallatteessinetti imala seeraan alaa taasifamurraa of eeggachuu akka barbaachisu hubachiisanii jiru. Sooressi addunyaa kanaa Elon Musk bulchiinsa Tiraamp keessaatii ba'e. Elon Musk bulchiinsa Doonaald Tiraamp keessatti caasaa baasii mootummaa hir'isu hoogganuun hojii mootummaa federaalaa baay'ee hir'isuun booda Waayit Haawus gadhiisuuf ta'uu beeksisee jira. Musk miidiyaa hawaasummaa dhuunfaasaa X irratti ergaa qoode kana Tiraamp hooggansa damee bu'aa qabeessummaa mootummaa Department of Government Efficiency akka gargaaru carraasaa kennuu isaaniitiif galateeffatee jira. Roobii kana galgala Waayit Haawus Muskiin akka hojjetaa addaatti geggeessuu jalqabuusaa BBC'n gabaasee jira. Ga'een hojii isaa kan yeroo murtaa'aa ta'us hojii gadhiisuunsaa kan dhaga'ame garuu guyyaa tokko dura Musk seera wixinee Tiraamp qeequun booda jedhamee jira.